السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تشانل يوتيوب جمال عبدو دعوتن إلمان أورمو أكم جرتن نجيني كي يبقى جرتن إنسنا كابون جدا إيجا دعوة تكني باي دي فما إسنا راد فقاد إيجا إيجن وانتي سنا راتي كوتا كأد فقاد وانت بيزين تأف وانت برافة سنتاني وانت بيزين تأف يرون أرجعني سكنتان أرجعني في harame yaada kiyya yaaduma xiqqoo tokko isiniif warreen na daawwattan xiqqoollee yoo taatan yoo xiqqoollee taatan madaa kiyya yookaan yaada kiyya sheer isiniif gochuun barbaada. Eeyyangaa warri saabskiraayib na gochaa jirtan baay'eenaaf galatoomaa ilmaan Oromoo. Eeyyan ani saabskiraayibii guddisee irraa fayyadamoo osoo hin taane yaada kiyya kana ilmaan Oromoo bira akka qaqqabu ilmaan Oromoo qofa osoo hin taane yaada kiyya kan nama deeggaru yaada kiyya kanaaf warri isaaniif ta'e hunda akka gorsa kana sheer godhatanii qoodatanii waliin mari'achuudhaan waliin yaada keenya barumsa keenya waliif sheer akka goonuudhaafi kanaafuu ammallee akkana guddistan akka chaanaalii kanallee saabskiraayib gootanii filoo gootanii na jala daawwattan baay'ee isiniin galatan isin gaafadhaa naaf jiraadhaa baay'ee isaati amma garguma sagantaa keenya inseenaa kanaafuu yuutuubii kana laayikii saabskiraayib godhaa. Maatii qabdaniif hunda sheer godhaa isiniin jedha. Har'a daawwattoota keenya egaa har'a mariin dhiyaadhee dhufe marii Oromiyaa keessa taa'aa jiruu fi marii Oromummaa yookaan Oromoo irratti baay'ee shira xiixamaa jiru kana isiniif yaada kiyya laachuun barbaada. Seensisa keenya irratti Oromiyaa keessatti waa'ee adawwii Oromoo irraa dubbanna. Adawwii ilmaan Oromoo yookaan adawwii keessa afaan Oromoo dubbataa nuti saba Oromooti jechaa warri Oromoo ta'anii adawwii Oromoo maqaa Oromoo balleessan isaaniif sheer akka gootan yookaan isaaniif gorsa xiqqoo ta'a jedhee wanta yaaddee isiniif dabarsa. Ilmaan Oromoo kaleessa modheen gadda Oromiyaa keessatti hiriira Abiyyiif deeggarsa guddaa ba'e. Sun ummanni Oromoo hagas baay'atu dhugaan Abiyyi hin deeggara jedhee baay'een gadde. Oromoon hagas baay'atu dhugaa Abiyyi faana jiraata dhugaa Abiyyiif deeggaraa sun yoo sun deeggara ta'uu ilmaan Oromoo ani Oromoo jechuudhaaf baay'ee ofitti hin qaaffadha. Dhugaa isiniif himu Oromoo jechuudhaaf ofitti hin qaaffadha. Abiyyi har'a uummata Oromoo irraa maal barbaada? Oromoo kan beekaa qabu xiinxaliyaa uummata Oromoo kana saba biraa fakkeenyaan fudhattu. Oromoon namuma argee waliin shubbisaa. Seera kana keessatti akka uummata Oromoo namni miidhamee jira. Akka saba Oromiyaa tokkotti namni rakkinni irra gahee jira. Seera Abiyyi Ahmad kanaan mootummaa amma jiru kanaan akka Oromoo namni itti rakkate mana isaarraa inni itti baqate kan wareegame kan biyya ambaa kan mana hidhaa jiru. Yaa ilmaan Oromoo maaf nuti wal sassaabna maa wal diigna? Qabsoo akkanatti yaadda'uun yaa akhi imman namni miliyoona 60 kun dhugaa Mallas Zeenaawii akkana jedha ture uummata Oromoo kana qeessa ture dhugaa isiniif himaan. አንድ ሰሊጥ በአንድ ሙቀጫ ጀዳ ture የሰሊጥ ጫጫታ በአንድ ሙቀጫ afaan Amaraatiin tarrata beete የሰሊጥ ጫጫታ በአንድ ሙቀጫ jechaan salixii yoo baay'ate tanxaaxxe rakkoon qabu muqaccaa takkaan tuumamaa. Agartee uummata Oromoo kana aboo uummanni Oromoo kun boru yaaduun beeku wanta ammaa tana isa mudate bakka yoo shubbise inuma shubbisa wanti itti shubbishuun beeku kaayyoon qabu raa'iin qabu akkuma waraabessa itti bari'e bakkuma arge deema. Dhugaasiif maani saba kana keessa dhalachuun kiyya har'a nama na dhukkubseera garuu saba san keessaa abshaala Oromoo qofa osoo hin taane biyya Itoophiyaa ijaaruu kan danda'u akka Johaan Muhammad jira. Baay'ee kan goota ta'ee sammuun isaa bal'aa ta'ee biyyi tun haala itti ijaarramtuun dura dursee kan beeku Johaan Muhammad faajitu jira. Isa akkasitti Oromoon keessaa biqiluu isaa yeroon arge Oromoo ta'uun kiyya yeroo tokko gara Oromummaa na dachaasa. Tigraay ilaalame hagana dhiibameefaa hagana tumameefaa namni tokko Abiyyi Ahmad hanga ammaatti deeggarsa hin baane namni tokko deeggarsa dhiisii
mootummaadhaaf kaadiree ta'ii Tigraay keessa dalagii mahallaqa damooza nagaa nageenya kee Rippaabilikiin eeggamta jechuudhaan kaadireellee dhabe ummata Tigraay keessa ummata saba biraa deemi Amaara laalis Afarii laalis Somaalee laali har'a Abiyyi Ahmed gara Oromiyaatti kan hirkatu yaadda wanta biraa osoo hin taane Amaararraa wanta dhibameef Amaararraa deeggarsa qabu san wanta dhabeef ummanni Amaaraa politikaan Amaaraa siyaasonni Amaaraa hundi isaaniidha paartiin Abinni Izeemaan kun wanta isa dhiibaniif ummata Oromoo keessa dhokachuu deema hanga ammaatti ummata Oromoo akka bofaatti mataa dhee amma ummata Oromoo keessa dhokachuu deema ummata Oromoo akka bosonaatti itti fayyadamuu barbaada ummata Oromoo keessa dhokachuu barbaada akka ummata Oromootiif yaadda'u ummata Oromootiif wanta qabsaa'e of fakkeessa amma ani Oromoodhaaf miti kan immoo Itoophiyaadhaaf jedheera Itoophiyaan nuti Amaarri nuti Itoophiyaadhaa kan jedhan isaani ummanni kun siyaasaa guddaa itti dalagan siyaasaa guddaa Abiyyi Ahmed osoo hin beekin osoo itti harka rukutaniif inni nama harka isaa rukutu barbaada nama footoo isa kaasu kana barbaada yeroo san footoo kaasanii sifaana jirraa Muusee nabiyyi keenya maal keenya osoo jedhanii namicha kana fuudhanii bokwaa keessa naqan laali ummata kana osoo qofa osoo hin taaneef maqaa Oromoo qofa balleessaa jiran jarri kun dura maal isa godhanii siyaasata Oromoo waliin warreen gara aangootti isa fuudhan warreen Oromoo keessaa abshaala ta'anii biyya tana gorsuu danda'an dursuu danda'an isa waliin dirsanii akka ilmootti isa wal dhabsiisan isa adda baasan Lammaa Magarsaa Johaar Mohaammed Maraaraa isa adda baasan isaanirraa ummata Oromoo waliin isa dhabsiisan ummata Tigraay waliin isa dhabsiisan Tigraay nuutumi nuti jirra sifaana jirra nuutumi jedhaniin isa dhoysisan hayyi wattaaddara Eertiraa fuudhee akka lafa Itoophiyaa dachee Itoophiyaa keessa naqusa godhan akka maqaan isaa dippiloomaasiidhaan biyyoota worldiis yookaan guutuu addunyaa guutuu gloobaaliidhaan maqaan isaa akka badu dippiloomaatiidhaan akka dadhabu ekonomiidhaan akka kasaaru karaa badaa isa agarsiisan wantoota baay'ee isa dogongorsiisan siyaasota Oromoo ofirraa gaffa qofa osoo hin taane akka isaan miidhu mana hidhaa keessatti akka isaan reebu wantoota akka illee booda hin araaramne siyaasota Oromoo waliin isa godhan amma dhiiban amma of jalaa baafatan isaan maali amma aangoo barbaadan wanta biraan barbaadan aangoo maaliif Abiyyi Ahmed ammaan booda Itoophiyaa keessatti gonkumaa hin barbaadamu maqaa isaanii kaasuu deeman amma isaan maaliif wanta biraa dogongorsanii isa qullaa hambisan amma inni ummata Oromoon qaba of jalaa jechaa jira ummata Oromoo booda of jalaa qaba jedhe investii guddaa maallaqa guddaa dargaggeessa Oromoo kanaaf investii godhe ummanni Oromoo kun gaa ani sifaanan jira jettee yeroo takko yoo har'a argate wanta garaasaa guddatu nima ka akka kanniisaa jira obsuun danda'u kanaaf waggaa 150 waggaa 200 ummanni Oromoo kun kan qabsoo argachuu dadhabe waliin ta'u osoo beekumsa qabu osoo humna qabu goota osoo qabu nama siyaasaa gurguddaa osoo qabu waliin ta'u garuma isaatiif mataa isaatiif har'a wanta gallabaay malee wanta booruu yaadda'uu hin danda'u maatii isaatiif wanta generation